Manni marii bakka bu'oota uummataa wixinii labsii hooggansa sodaa balaa Itoophiyaa qorachuun koree dhaabbii ilaallatuuf dabarse. Manni marichaa walgahii idilee 20ffaa har'a taa'een wixinii labsii kana erga qorateen booda koree dhaabbii ilaallatuuf dabarsuun ibsameera. Wixinichi hojiilee balaan duraa fi booda hooggansa sodaa balaa Itoophiyaa bu'a qabeessa taasisuuf dandeettii keessoo dhaabbilee federaalaa fi naannolee ijaaruuf balaa tasaa yoo uumamee fi humnaa ol ta'e sirna labsii yeroo hatattamaa diriirsuu fi hojiirra oolchuuf akkasumas karoora misooma waaraa fi ijaarsa nageenyaa walitti hidhuuf kan dandeessisu ta'uu mana marichaatti Ministeerri waamamaa olaanaa mootummaa Dr. Tasfaayee Beeljigiin ibsaniiru. Mootummaan Xaaliyaanii fuuncaasonaa misooma bunaa Itoophiyaa tumsuuf liqii yeroo dheeraa yuuroo miiliyoona 10 eeyyamuu ibsame. Abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa, Baankii Daldala Itoophiyaa fi mootummaan Xaaliyaanii wal ta'uun oomishtoota bunaa, dhiyeessitootaa fi qaamolee fuuncaasonaa damichaa irratti hirmaatan deeggaruuf liqii gargaaru ifoomsaniiru. Balaa tiraafikaa ittisuuf ga'umsa konkolaachistoota, konkolaattota meeshaalee fi deddeebisaa uummataa madaaluuf qophiirra akka jiru Ministeerri Geejjibaa fi Loojistiksii beeksise. Ministeerichi Ministeera Hojii fi Ogummaa fi dhaabbilee biroo waliin ta'uun ga'umsa konkolaachistootaa madaaluuf qophiirra akka jiru ibseera. Boordiin Investimentii Oromiyaa abbootii qabeenyaa 2500 ol kaapitaala birrii biiliyoona 72 ol galmeessaniif lafa investimentii murteesseera. Boordichi walgahii guyyaa har'aa geggeesseen investoroota biyya keessaa, biyya alaa, qonnaan bultoota adda duree, dhimaaxaa fi waldaalee hojii gamtaa gara investimentiitti ce'an seektara investimentii garaagaraa irratti simatamu Biiroo Investimentii fi Industirii Oromiyaa beeksiseera.